جنينا جنة جنينا جنة أنا بس أنا مسانا بس أنا ملكنا بس قدام مسانا قد مسانا قد ديم كل ما قال كيد فتاة يبتة سوق يقول لا يواتي ودا يتاري ودا أكما بورني هذا نفها نفو في أباج جبي فتاة رخاني أبوتين قداس أيونيس كلاماني جرو بورنيك أبتمان تقول ساجر أول ردي باتي ردي جرا أبوتين دوكسو بولتي دوكسو جرا ilmaan jaarsaa jira ilmaan kurmaa kunini Oromoo taanaan wanni gadaa fi gadoom caalaa na ibsa. أنا بس أنا ملكنا بس قدام مسانا قد ديم Gadaan sirna bulchiinsa Oromoo kan namni gaafa dhalateerraa eegalee amma gaafa dulloomuutti qoodamaa fi itti gaafatamummaa mataa isaa keessatti baatudha. Sirni gadaa sirna siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa uummanni Oromoo haala dimokiraatawaa ta'een itti wal bulchaa turee fi jirudha. Caasaan gadaa waggaa 8 dabballee irraa kaasee hanga gadamoojiitti sirna waliif dabarsaa deema. Qophii keenya kanaan sadarkaalee sirna gadaa Booranaa isiniif dhiyeessinaa nu waliin tura. Sadarkaa kuusoomaa irratti erga caasaa bulchiinsaa ijaarratanii gara raabomaa fi kuusoomaatti ce'u. Sadarkaa kanatti beelaaf dheebuu obsanii jiloota aadaa geggeessuu itti fufu. Dhaloonnis kanuma tifkata. Maqaan kiyya Alaqee Mallicha Alaqee Bukunee akkuma Booranni aadaa nafaa nafuu fi abbaa jabee fataa rakaani nulleen aadaa teenna sadarkaa dabballee raagaa sadarkaa kuusaatti ammallee jabeeffachaa jirra jechuudha. Kuusii jilti isaa arda jilar naanna'ee jiloota kuusa hojjetan akka horma korbeessa hojjete. Jil horma korbeessa cufaa hojjannee amma waggaa dabree na dhibul. Jilti waggaa dhufuullee waaqni hungaa'inna sulleetti deema. Maqaan kiyyaa Jaldeessaaroo Jaldeessaati. Nu amma gammee gugurdaa ilmaan guyyoo gobbaati. Sirni gadaa ka abbootii teenyarraa baran kana guddoo maachine baay'ee saallee sirra gammee guddaa kana karaa nagaatiin geena dhaqabne fuune karaa nagaatiin waggaa 8 dudduubnullee dabarsinaa kenninu abdii qabna. Amma nuuraaba wanni dabballee taanee gammee taanee kuusa taanee deebinee raaba gubbaa jirra waggaa 8 irra waaqii jedhee waaqii achiin nuumiyyu hungaa'inna warra gadaa fuudhuu jechuudha. Baalli fuudhuuf waggaa 8 qophii taasisaa jiru jechuudha. Waggaa 8 irra baalli fuudhuuf. Abbootiin gadaas ayyoonnis filamanii jiru. Isaan isan gartan kun baay'een isaanii ayyoota kaan makkala gargaartota ayyootaa jechuudha. Akkasitti tolla tokko taanee qubannee marsa gadaa ka dhufuuf baalli fuudhuuf qophii irra jirra. Sadarkaalee sirna gadaa kan jedhaman dabballee irraa kaasa. Dabballeen yoo gadaan baalli dabarsee gadaa ittaanuuf kennu dabballeen ammoo gara gammee didiqqootti dabarti. Gammeen didiqqoo ammoo waggaa 8 baatee gara gammee gurguddoo. Gammeen gurguddoo ammoo waggaa 8 baatee gara kuusaatti dabarti. Kuusi ammoo raabataa waggaa 8tti jechuudha. Akkasuma raabarraati gara dooromaatti kan darbani. Dooromarraan gadaarraan ammoo yuuba tokkoffaa, yuuba lammaffaa, sadaffaa jedhee aga gadamoojitti kan itti fufu.
Aga doorii seenutti raabii sirboota garaagaraa qaba. Sirba dhokisuu jedhama. Aga doorii keessa jiru sirba dhokisuu ardaalee jiraarra naanna'uudhaan ardaalee jiraa garaagaraatti sirba dhokisuu sirbina. Gaafa ammoo gara dooroomaa dhufne sirba darrabbaa sirbinaa jechuudha. Kuusoom keessatti eeginu lallaban gad 8 baane korma korbeessa jedhanii mukjilaa jira. Waggaa keessatti gis tokko mukorbeetti qalanii jira. Mukorbeessitti qalanii jira. Mukorma korbeessa kan farda qabattee deemte waggaa keessatti gisee tokko ji'a doolessa hormin qalda. Korbeessin qalda. Mukormitti qalanii nan beektu. Mukormitti korbeessitti qalanii lakkiftu. Waggaa 8 walfaan kuusoom kan hojjedhe gara raabaatti dabre raaboom immoo dubrufuune alabbaan nu gisee nu lallabanii adula jaa waliin nu lallaban bokkuu torba nuun adula jaanii makkal qabna namu makkala obboleessatoo taate nama hongodaansifate waliin raabooma alabbaa dubriyaa fuute jirraabooma sirbaa jir bokkee jir dhokisuu darrabbaa jir dhokisuun tuni yeroo jila kan keessatti bultii 3 immoo ta'a namin gar sangar taal bulanii jira bultii 3 taloon immoo jiran muluyyuu adulaan jaanu matummataan la'uun qabdu jira raaboma tangat 8 akkanuma walfaan hojjenne dhokisuu qabdi dhokisuun tun dhosaa al bulanii deebinee keessa baane daannis muranne darrabbaa jedhanii am darrabbase doorii jechuudha. An buttee dhaabuuf qophaa'u jiltaan akkan fixannee deebinee buttee dhaabu. Sadarkaalee gadaa keessatti dabballeen maal barattee gara gammee didiqqootti dabarti? Gammeen didiqqoo maal baratti gara kuusaatti dabarti kan jedhu. Sadarkaa kuusumaa irratti waan aadaa jaarrolee argaa dhageettii irraa barachuudhaan gara raabaatti darbuu achiin ammoo dubra fuudhaniitiin egaa gara dooromaatti kan isaan darbanii jechuudha. Sirni gadaa sirni duudha ganama waan ta'eef sirnum duraanii uumanni Oromootti bulaa tursuun jabeessanii akka eeggatanii kunuunfatan. Dabballumaan jalqabdee waan aadaa barsiifta. Dabballumaan jalqabdee waan jila barsiifta. Gaaf isin dabballeetu abbootiin raaba. Guyyaa raaba sunu abbootiin jila hojjetti. Jil tolchiti. Isiinu abbootum jalte teetee jiltana daawwatti. Jiltana garti. Guyyaa raabuma kan sirbaa jira. Awwar ruddii baatii ruddii jira. Abbootiin dhokisuu bultii dhokisuu jira. Waan kan cufisilleen diqqeen namu jalte teetee baratti. Abbo kummaan jetti itti himanii. Waadosiin gaafachuu baattelleen barsiisanii. Dabballuma jalqabde. Guyyaa gammee abbootiin ugada. Gadooma yoo abbootiin galma dhaabdisiinuu tanuma. Yoo abbootiin dulla ciqaltu num garti. Yoo abbootiin dhawa baatu num garti. Yoo abbootiin dhibaayyuu baatu ciicoo qabatte abbootii yaatiin tanaa numa garti. Jira abbootiin muhuna dhibaayyuu tolchitullee num beetti. Barata guddatti yommuu gaanii akka hin kayyuubamanillee nagaa ayyuubamanillee ijoolleen tante ijoollee gammeeti. Ga'ee fi qoodama mataasaa umuriidhaan waggaa 8 waliif dabarsaa kan deemu jechuudha. Dabballeen mataan guduruu kan mataan isaanii yookaan guduruun isaanii ilillaan qabu. Warri gammee didiqqoos mataan isaanii dabbasaan isaanii haala amma mul'atu kanaan egaa gidduu addatanii warri gurguddoos akkasii gammee gurguddoo irratti ammoo baannattoo galataa dhiyeessuudhaan nama adulaa baannatan akkasumallee fiixee gadaa ka ta'ulleen as keessatti kan inni argamu jechuudha. Boorni qabatamaan itti guddisaa jira. Qabatamaan ka takka jidduutti hin kosin ka jidduutti hin gorin ka dabballee inni akka inni dhalabee guyyaa miti teenu kanallee guyyaa irraallee amma kun baalli fuudhu. Inni abba dabballee kaan baalli fuudhu kun amma yoo inni baalli tan fuudhu baalli fuudhu qofaami baalli fuudhu iyyuu maalti ta'an ammuma dabballee qaba. Dabballee tanallee guyyaa gubbisu qaba. Is duubaayyuu raaba jira. Raabsun duubaayyuu kuusa jira. Kuusu duub gammee jira. Gammee sunu ammaayyuu ilmaan guyyaa gubbaate gammee guurdoo akkumuu fi ilmaan kormaa ta'ee dhalate ilmaan jaarsaa ta'ee dhalate galata adulootaan baannate dabballee adulootaan baannate galata meedichaan baannate garbaan baannate garbaan kun yoo keessa ba'e gadaa lallabuuf ta'a waggaa tokko keessatti akka kana duuba itti dhalatee itti guddataa jira itti guddisaa jira. Bulchiinsa gadaa keessatti hangafaa fi quxisuun xiqqaa fi guddaan wal kabajuun duudhaa Oromticha ganamaati. Aadaa sirna gadaa keessatti akkaatum isan gartan kanaan dabballeen
dabballeen nama hundarra xiqqoodha. Nama gammeetii ni ceerti. Gammeen xiqqoon gammee guddoo ni ceerti. Gammeen guddoon gammee xiqqoo ni ceerti. Gammeen xiqqoon kuusaa ni ceerti. Kuusi raabaa ni fokkifata. Raabii immoo dooriif, dooriin immoo gadaaf, gadaan immoo yuubaaf. Kanaafuu akkaataa sirna gadaa keessatti sirni safuuf safeeffannaas kana fakkaata. Akkaatum dhaloota wal dur jiruun walii saalee fokkaa akkasitti saalaa fokkoo teessan akkaataa sirna gadaatti Oromoon guutuun bakka jirtanitti xiqqaaf guddaa keessan kabajanii akka akkasitti guddattan jechuu barbaada. Sirni gadaa inniinuu sirni lubbuu qabeessa waan ta'eef inniinuu haaromsaa warri argaa dhageettii beekirratti hojjeta. Sirni gadaa lakkoofsa qaaluu waliin deema, umrii hariyyaa waliin deema. Yoo gadaan shanii maqbaasilleen shan ta'e yoo abbaallee roobalee ta'e mucaallee roobalee ta'e akaakullee roobalee ta'u maqaan tokko gadaan abbaaf ilmi walitti qabu gadaa yoo as hin jiru haaromsa gadaa yoo asii keessa hin jiru amma abbaan ilmi dhalaa malee uf hin dhale jechuudha. Maqbaasii gargar jira maqbaasa abbaa kiyyaatiif maqbaasii kiyya tokkoo miti. Ada Boorana namoonni adda taasisa Oromiyaa ta'an keessaa wanni kunuunsullee fi namatti tola gamaadaallee maqbaasa abbaatiif maqbaasii ilmaa maqbaasii akaakuu garaagarummaa qaba. Aadaa Oromoo keessatti nama akaakuu dhaqqabate maqaa walii yaaman yoo inni akaakuu dhaqqabate maan akaakuu walii miseensu waan ta'eef waan jedhaa jira. Aadaan akka cimtuu, aadaan akka misoomtuu, aadaan akka dagaagduu, aadaan akka bifa yummayyummaa kana qilleensa mayyummaa kanallee dandamattee jiraattu taatu. Wanni gochuu malan tattan jechuudha. Gadaa Booranaa keessatti dhaloonni ilmaan kormaa fi ilmaan jaarsaa jedhamuun gargar beekamu. Ilmaan kormaa warra dabballee ta'ee dhalatee sirna bulchiinsa gadaa barachaa guddatudha. Namni fakkeenyaaf aadaa kan keessa guddatu ha Booranaa fudhateetiin jette. Ilmaan jaarsaa jira, ilmaan kormaa jira. Ilmaan kormaa kunniin aadaa kan dabbaloomirra haasee agaa gammee xixiqqoo gammee gurguddaa kuusaa keessa guddatanii hin baratan jechuudha. Gooroo godaananii jil garaagaraa keessatti hirmaatanii tolchanii baratan. Namni dabballee ati jettuun namu umrii dabballeetti dhalate qofa. Namni ati gammee jettuun namu umrii dabballee kee darbee umrii gammee jiru sun qofa. Yoo ta'u sirni gadaa hin dhaqqabin, sirni dabballee hin dhaqqabinuu namni dursee dhalatu. Deemee nami jaarsatti dabballee ta'a. Nami jaarsii dabballee ta'uu nam guddaatti dabballee ta'a jaarsatti gadaa ta'a. Sirni gadaa mujjumaatu hin dhaqqabatan. Sirni gadaa mujjumaa hin dhaqqaban jechuun nami akka namaa cubboo hojjechuu danda'a, jallachuu danda'a, yakkuu danda'a, balleessuu danda'a. Sirni araaraa nami tokko lafa kan irra jiraatee yakkuu danda'a, balleessuu danda'a. Deemee umrii jaarrumisaa ka umrii fuyyuu amma lammati yakka hojjechuu hin dandeenye keessatti araara galuu qaba. Sun sirni gadaa mujjiiti. Gadaan dhaloota gadaa wanni ta'uu malee dhaloota irraa ka'uu malan. Gadaa yoo dhaloota irraan kan jaarsi irraa kaatee hin dandeettu. Maaliif akkana? Dhaloota abbaaf ilmaa wal dhaa jecha. Abbaaf ilmatti wal dorgoma. Akaakuun akaakuu dorgoma. Hin ta'u akkasii. Gogeessi shananii wal dorgoma. Gogeessi shanan bitta waliin dorgomu gogeessi baalli fuudhu. Amma kuraa jaarsotii fi namni irra baalli fuudhu kun waa wal dorgoman qaban namu gadaa fi hojjeta. Adeemsi sirni gadaa sun qajeelchu. Caasaa gadaa keessatti yuubi rakkoowwan hawaas dinagdee hiikuun dirqama eenyummaa bahata. Yuubi amma jaarsa yuubi yoo jedhanii yoo artii dabdu gadaan dhande jaarsi lichoo yuuba kanatti himatanii haroota warra kana qajeelcha. Sadarkaa warra yoo dabarte immoo yoo dadhabu warrattu gadaan dhaqa. Eeliyoonni dabu warra kana qajeelcha. Sadarkaa isa dabarte yoo dadhabe warra kana gadaan dhaqa. Iyyeessayyeetti dabdi jaarsa yuuba kanatti lichoo yuuba tun qajeelchiti. Waan immoo warra dabsate warra kanatti gadaan dhaqa. Yoo wal dhabii dubbii dhufuullee warra kan dhufti warra kanattu qajeelcha waan dadhaban gadaan dhaqani. Ujjiinuu jilmalee ujjiinuu gadan barbaaddu jaarsa lichoo yuubatan barbaaddi. Hayyuu taatee yuuba taatee fin uummata ka guyyaa kee jirti. Tanaafi gadaan gada ta'uuf gada jabeessuun ilmaan kormaa qofa ta'uufi dirqama warra akkasiin ta'in hubachuu. Oromoo taanaan wanni gadaaf gadoom caalaa na ibsa akka hin jirretti amanee fudhachuu. Maaliif gadaa waan cufu waan taateef.
totaalitii Oromoo waan garsiiftu jecha. Hordoftoota keenya egaa kan daawwachuu jirtan kun dubra gammee jedhamu, warri dugduubarra jiran ammoo hawwan jedhamu. Dubra gammee jechuun warra hin heerumiin jechuudha yookaanis immoo warra hin fuudhiin jedhamu akka naannoo kanaatti. Hawwan ammoo haadholii siinqee warra jedhamudha. Egaa sadarkaalee sirna gadaa Booranaa keessatti dabballee irraa kaasee gammee xixiqqoo gammee gurguddoo jedhee kan deemu warra dhiirotaa fi warra dubartiif ammoo durba gammee achiin ammoo warri fuudhan immoo hawwan yookaan haadholii siinqee warra jedhaman jechuudha. Egaa dubri gammee gaafa dhalattirraa kaaftee dubra gammee jedhamti aga gaafa heerumtee hawwan taatutti. Egaa warri heerumanii hawwan ta'an ammoo warri dhiira qaban dhalanii saqaaf siiqee qabataniitiin egaa warri hawwan jechuudha mallattoo isaaniiti. Dubri gammee kan jedhamtu ammoo asirraa mataa isaanii kanarraa akkuma argatan kana gidduurraa aaduu qabu kanaan beekamu jechuudha. Dinniina jenna. Harolee anaa baasa namni sana baasa namni gaana baasa gadaa misaana godhe misaana godhatee. Kun magaalaa kaayii dabarfataa kaayii buttee suuqii qullaa yoo ta'e